Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fune kabajamtoota daawwattoota Aashaan takka jirtu. Akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya har'aa deebinee dhufnee jirra. Maal qabatanii dhuftan yoo nuun jettan meeshaa obboleettii teenna qabannee dhufnee irra daawwattoota keenya askii yaadike. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaan kun borganama deema jechuudha. Ammaan meeshaa akkuma ajaja kanaan dura nu argajajaa turtaniin meeshaa baay'ee bareedaa ta'ee fi baay'ee kwalitii ta'e isin qabannee dhufne jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya hundi keessanuu baay'ee namni meeshaan kun isin hin barbaachifne hin jiru dhuftanii xalabachuu qofa isin irraa eegama jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya gama kaaniin Arabiyaa Majlisii, gama kaaniin immoo meeshaalee mana keessaa, gama kaaniin algaa furnicharii keessan ka barbaadan ka doolaaba barbaadan kan immoo biffee barbaadan hundi isaan biratti argama jechaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Eega kan isiniin jedhe booda lakkoofsi bilbilaa keenya namoonni barbaadan duwwaa 977 66 50 nu argachuu dandeettan isiniin jenna daawwattoota keenya. Haga dhumaan wajjin turuudhaan meeshaa kana tokko tokko laalaa warri barbaadan immoo screenshot godhaa gara WhatsAppitiin kootta isiniin jedha daawwattoota keenya. Isin keessummeessina isin kabajaa isin jaalanna onnirraa daawwattoota keenya. Warri isin keessummeessuu dhabee mootu komeentiidhaan ani bar sidubbisee sidhaabee mana naan jettan isin bira hin geeni obsaan gara WhatsAppitiin kootta isin hunda isin kabaja isin jaaladha isin keessummeessa isiniin jenna. Haga dhumaan wajjin tura. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu Aashaan meeshaa kana tokkoon tokko isaan agarsiifti. Ani immootu kaameraamaanii ta'uudhaan laal. Qirric qoree isin agarsiisa. Ayyee daawwattoota keenya amma kallattii meeshaa isin agarsiisu seeneera. Meeshaan kun meeshaa tokko lama osoo hin taane meeshaa 42 qabdi jechuudha. Obboleettiin teennaa kanaa jecha daddafee isin beeksisaa isinillee daddafaati. Na wajjin laalaa filadha isiniin jira. Tokko farti rakabooti abbaa gadaa qabdi, istoofii saatii qabdi. Kaameraamaaniin keenya kallattii malxagaa godhaa isin agarsiisa. Anillee ka ofii hin dhaqqabnellee waan dhaqqabuun isin agarsiisa jechuudha daawwattoota keenya. Rakabooti abbaa gadaa istoofii saatii kabira immoo saanii peermuuzii qabdi. Kun saanii peermuuzii ayyatti daawwattoota keenya. Achi gubbara jirti jechuudha. Saanii daabboo kana bira jookii warqaammaa lama qabdi obboleettiin keenya. Kunoo irraa jalaan jira jechuudha ishii keessa. Jira tokko buleedhaan tokko immoo warqaammaa qulqulluudhaan jala jira. Kan biraan mootuyyuu distii abbaa torba qabdi. Xiggiisan jira distiin abbaa torba saalbisii warqaammalee achumaan isumaa gaditti kunoo achitti argamti daawwattoota keenya barbaachisaa ta'e tuqee isin agarsiisuu danda'a saalbisii warqaammaa isii tana distiin abbaa torba isii tana siinqee tana isin agarsiisa jechuudha daawwattoota keenya irraa fageenyarraa maaliif keessa karaa deemuun hin tolchine irraa waan ta'eef daawwattoota keenya feexaan eelee buddeena qabdi eelee buddeena kunoo asirratti daawwattoota keenya kan fakkaatti eelee buddeena yeroo hunda isin bitudha jechuudha daawwattoota keenya kan biraan mootuyyuu distii foonii leetirii 11 fi leetirii 15 qabdi obboleettiin keenya leetirii 11 jechuun isa kana isa guddaa kana jechuudha daawwattoota keenya kunoo as jira leetiriin 11 leetiriin 15 immoo kunoo achi ishii keessa jechuudha daawwattoota keenya kunoo ay jira daawwattoota keenya argitan jedhee abdii qaba maaliif xiqqoo achi fagaate waan ta'eef daawwattoota keenya kana fakkaata distii lama qabdi sagalee dabala distii ayyee daawwattoota keenya sagalee kiyya gadi qannase dhiifama isiniin jechaa daawwattoota keenya distii saramikii distii saramikii illee qabdi obboleettiin keenya distii saramikii isa tokkoffaa ta'e jira kun ay jira daawwattoota keenya cilfaa qaba dhaqee isin agarsiisuun natti hin tolle ka hidhatanii dhiin nyaata ittiin hojjetan qaba jechuudha daawwattoota keenya distii saramikii qarshii kun 2,500 firiijii qabdi firiijiin qarshii kun 30 kun ay jira kaartoonii keessa hin baane hin jira daawwattoota keenya maaliif meeshaa baay'ee waan ta'eef daddafee isinillee daqiiqaa yoo isin dheerate isin salachaa viidiyoo kanaaf daddafee isin himuu barbaade masoobii buddeena fi masoobii daabboo qabdi akkuma argitan kun walirra koree isin ta'aa jira jechuudha daawwattoota keenya masoobii kun masoobii baay'ee xankaarraa fi irraa buqqistee irraa hin baanedha garuu mootu'anii amma isin agarsiisuun akkuma isin jennatti hin tolle kabiraa peermuuzii warqaammaa fi peermuuzii adiyyaa qabdi warqaammaan 5,500 adiyyaan 2,200 yeroo ammaa kana kun peermuuziin warqaammaan as keessa kaartoonii keessa hin baane peermuuziin adiyyaan immoo tokkos kana kun walumaa bira jira innis kaartoonii keessa shigii keessa jechuudha rattabamuu gara rottotitti kabiraan mootuyyuu istoovii saachii yoo dura agarsiisa istoovii mandaja karabaati jechuudha daawwattoota keenya mandajaan karabaa kun as jirti onni jala jirti maxxashaa jala kabiraan immoo daawwattoota keenya rakabooti ifaati rakabooti ifaallee kun as gubbaa koree jira siinii isaa qaba akkuma beektan rakabooti ifaan gatii isaa gizee himnu siinii isaa wajjin fermeelloo isaa wajjin ka ixaan itti dhaabbatanii fi jabanaa irra kaa'atan wajjin qarshii kuma afur jechuudha daawwattoota keenya. Kabiraan immoo maashina shunkurtii maashina daabboo qabdi obboleettiin keenya maashina shunkurtii illee kunoo
as jira harkaan ittiin daakanii fi kan mootummaa biraatiin hojjetu qaba. Albii akkuma isin argitan kan albii kanneen qaba akka killee walii dhayan kan ittiin cuunfan kan keessaa baasanii waa hedduu qaba jechuudha. Daawwattoota keenya PC 4 qabate jechuudha. Daawwattoota keenya maashinii daabbolle isa tokkoffaa ta'een jira as keessa jechuudha. Daawwattoota keenya kabiraan mootiyyuu maashina qamashaa qabdee goleen teenya maashinii qamashallee ni jira fagaatullee isiniin jedha. Daawwattoota keenya akka jiru soqee isin agarsiisa. Ini mana rata aja nih, cak kuno aja. Sini pernah kerja lagi itu udah waktu kesana. Besok waktu banyak ya aku sini durat sih jadi. Kuno aja lagi lah masih di kali kan udah simpai tadi. Kuno bisa aja lagi kuno itu udah waktu kesana. Sekarang share like subscribe itu nih rampat aja nih kita. Kayak anu sini fanno kuno aja gubba masih nak masih gubba jadi kuno mari kita mangkapan nulle. Aku masan kuno aja ada waktu kesana. Ay jira daawwattoota keenya dhiifama garuu haala kana agarsiisuu biyya maaliif waan manatti hin mijaa'inii fi malee daawwattoota keenya takka isaatiin harkaan qabee isin agarsiisuutu dasna jedha jechuudha. Daawwattoota keenya maaliif akkuma waan kiyyaatti jechuudha dasna jedha yoo namni tokko meeshaa bitatee harkaan irraa gammadu. Kana jecha waan kafan isitti agarsiisa markajii 3 qabdi buleen keenya abbaa leetira 2 abbaa leetira 1 tuqaashan abbaa leetira 1 qabdi. Kuno darajaa isaatiin tawakkanii wal qixxee fakkaata garuu saayiziin isaa wal caala. Daawwattoota keenya 3 qabdi. Daawwattoota keenya kabiraan mootiyyuu kan itti aanu markajii isinitti himee jira. Tirii abbaa 3 qabdi. Tiriin abbaa 3 kun asitti argama. Tiriin abbaa 3 jira. Daawwattoota keenya qarshii 2,000 fi 400 tiriin kunniin. Kabiraa madardara shunkurtiitu jira. Madardara shunkurtii kuno indaradara jechuudha. Darajaa 4 qaba. 1 2 3 4 qaba. Kan ittiin daradaramu keessa isa jira. Daawwattoota keenya akkasitti achitti jira jechuudha. Bootaa akkam jalaan fudhannee faalsa hin kenne. Madardara shunkurtii kabiraan mootiyyuu sufraa seetii lama qabdii biroonni kenna. Kuno sufraan as jira daawwattoota keenya. Sufraan kuni ogumaatti kan nyaata qaba. Kuno kana fakkaata baay'ee bal'aa fi guddaa ta'edha. Daawwattoota keenya kan buna qaba kan nyaata qaba. Kabiraan mootiyyuu sufraa warqaammaa isin agarsiiseera. Maktafa matbashaa qadaadhaa. Daawwattoota keenya yeroo tokko barreeffama ofii biyyaa barreesse malee dubbisuun Terfada daawwattoota keenya matbashaa qadaadhaa qabdi buleen kenna. Matbashaan qadaadhaa kuno isa kana matbashaa qadaadhaa sadii bitette garuu matbashaan qadaadhaa tokkochatuyyuu inni dhufa haala kana addisaa gurgurama 2,400 baay'ee oriijinaala fi saramikii ta'edha. Ijoolleen tun immoo qadaadhaa wajjin gochuu waan ta'e lama ka qadaadhaa qabnu tokko immoo ka qadaadhaa qabu bitee jechuudha. Daawwattoota keenya kabira burcuqqoo shaayii kun akkuma duraan isin bitutti jaha teessoo qabdu jahammootu teessoo hin qabne jechuudha. Daawwattoota keenya kun achitti argamti. Jaha kunoo teessoo qabdu isii kanniini jahammoo kun ajjeerti jechuudha. Daawwattoota keenya kun teessoo hin qabne sana jechuudha. Gurra qabdi gara hayyee daawwattoota keenya burcuqqoo shaayii isin agarsiiseera. Mandajaa kasala qabdu buleen keenya. Mandajaan kasala garuu masoobii kana jala jira. Inni wajjin akka itti baasee jira. Miila masoobii jala jira. Sirriitti mul'atu daawwattoota keenya. Gatiin isaa qarshii 700 mandajaan kasala. Saarbisii adiyyaa abbaa 3 qabdi. Isiin immoo kaluu jetti sirriitti sin agarsiise. Saarbisiin adiyyaa qorra kaatee gurgurditti kun haala kanaan tartiibaan binnee fi jirra sinin jedha daawwattoota keenya. Saarbisii adiyyaa maashina bishaan ho'isu maashina bishaan ho'isu kun boilarii kun ho'i jira. Kana isinin jedha daawwattoota keenya. Rottoo qabdi buleen keenya rottoo kun as jira jechuudha. Kan gaamanii keenya zoortiin agarsiisa. Rottoo garba yookaan isin hundaafuu bitu sibiillee bitee fi saanii shorbaa waa 8 qabdi. Saanii shorbaa waa 8 maal ta'uu jettan kun daawwattoota keenya. Kuni handishaati. Akka shorbaa itti dhugan guddaa shorbaa itti qicatan tirii sagootii fi mootuyyuu ta'a. Xiqqoo akka tajaajilutti waxii fi illee shorbaa fi waan feeteef taatee jechuudha. Kunniin immoo saarbisiidha.
Sarbiin isaa kun immoo wal caaladha. Wantoota keenya baay'ee furdaadhaan finne kunoo sirriitti furdoodha. Sirriitu jira gatii isaa akka wal caalu kataasisu jechuudha. Namni tokko tokko xochee bitee kanuma kaariin garuma fakkaata waan ta'eef gatii kana gurguruu danda'a. Garuu immoo nuti amaana namaati waan ta'eef waan kwaaltii binne gatii isin timne jechuudha. Wantoota keenya inni waa 8,800 maashina juusitti jira. Maashina juusii kun asitti argama. Wantoota keenya jira jechuudha. Wantoota keenya maashina juusii kunoonni illee kaartoonii keessa wantoota keenya kabira kaawiyyaa uffataati. Kaawiyyaan uffataa kun as jira. Jira kaawiyyaan uffataa wantoota keenya kaawiyyaa uffataa burcuqqoo bishaanii firee 12 qabdi. Jookii adiyyaa qabdi. Burcuqqoon bishaanii lafuma kaartoonii keessatti takka irra jirti takka jala jirti. Firee 12 jechuudha. Wantoota keenya sibiibanuuti mokkoreeraa garuu yoo danda'ame ganis agarsiisa. Kun burcuqqoo bishaanii kana fakkaatti. Firee 12 keessaan immoo jookii adiyyaadha. Jookii adiyyaa qabdi. Ammallee argee ture. Jookii adiyyaa achuma jira. Kaartoonii diimaadha. Kun wantoota keenya dhiiga manjaa turuu kennaaf jookii adiyyaa jechuun jookii bishaanitti kana fakkaata. Kun akkuma duuban jiru kana akka bishaanitti ta'uu qaba. Qulqulluu qabu takka ofirraa diizaayinii adda addaan qabu. Daawwattoota keenya kan biraan mootuu ammallee hin xumurre bureen tennaa TV inchi 32 qabdi. Kun TV inchi 32 asitti argama. Kan biraan mootuu meeshaalee diishii qabdi. Diishii jechuudha kan TV kana wajjin fayyadu. Kun eeleen kun kan walirratti fannifamu. Inni kun mootu kan eelee fi muka kana walirraa ol qabu jechuudha. As keessa wantoonni ittiin hidhanii wantoonni adda addaatu jira. Kun mootu gamada guddaa diishii televiziyoona fi isa wal qabsiisu. Kun immoo dikoodara isaatii fi riimootii isaatti keessa jechuudha. Wantoota keenya kan biraan mootu himaa sin fakkaate meeshaalee diishii gilgilii aadaa abbaa gadaatiin qabdi. Kunoo gilgilii aadaa abbaa gadaa haala kanaan hojjetamte as jirti jechuudha. Kan biraa baaldii lama qabdi xiqqaa fi guddaa. Baaldii guddaan isa kana xiqqaan kan dikoodha fooftuu waan xiqqoo ta'u kaachaa aanusan jechuudha. Wantoota keenya kan biraa saanii daabboo qabdi. Kun saaniin kun daabbootillee biddeenafillee waan fedheessaa jechuudha. Wantoota keenya kana fakkaata. Haala kanaan kun gingilchaadha waan ta'eef daabboollee keessa kaa'atan biddeen soo keessa kaa'atan baay'ee meeshaa namatti toltudha jechuudha. Saaniin kun daawwattoota keenya dhiifama manaa biraatee garuu jira isin jedha. Kan biraa saallaa uffataa yookaan uffata qoshooshii keessatti naqatamudha. Kan biraa meeshaa aadaa arsiitiin qabdi obboleettiin keenya inni dhummaa isa kana jechuudha. Daawwattoota keenya meeshaa aadaa arsiitiin kunoo daawwattoota keenya ciicoo qabdi, xuuxoo qabdi, qorii qabdi, fal'aana qabdi, boraatii qabdi, siinqee qabdi jechuudha. Aadaa arsiitiin kun hunduyyuu abbaa gadaatiin immoo qorii takka itti dabalan jette kunoo abbaa gadaatiin illee qorii takka itti dabalee fi jiru hin jedha. Daawwattoota keenya haala kanaan obboleettiin hojjechiisuu jira jechuudha. Meeshaa aadaa gisa hojjechiifnu ajajaan hojjetama. Meeshaan kun arra inni eegu silaa qaata xumuramee jechuudha bitame. Garuu immoo isa kana haga ajajaan boo'u waan eenyuuf haga irraa tursiifne jechuudha. Daawwattoota keenya meeshaan kun qoraafamee haala kanaan akka yookaan warri keenya mana keessatti qoraasanitti qoraasiifnee haala kana hojjennee ajajaan finne jechuudha. Gabaarratti kan argamu sodaaltanii uummata kan qabu qulqulluu xuuxoo gurgurama. Garuu mootu eega dirameen booda yoon qoraafame eega dirameen booda qoraasuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif ibidda barbaada kana qoraasuuf gizee san kun kallattimaa irraa isin jalaa gubata baay'ee bu'aa bahii qaba. Garuu immoo gatiin isaallee ni dabala sababa qoraafameen isin jedha. Daawwattoota keenya meeqa dabalee kan jedhuufillee viidiyoo dhufu keessatti qabadhee isinii dhufa. Ammaan share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatinaa warra lakkoofsa keenya barbaadan duwwaa 977 69 50 jechuun argachuu dandeettanii. Egaa viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.